Rabbichaan bira dalagutu si fuudhanaan jedhee waadaa na seessifate. Innillee waadaa naaf seene. Akkana ture. Yeroo an dhufu haati manaatiif inni baay'ee ol lolani. Biyyaansi anaa aga dhufe waggaa tokkoof ji'a 2. Haadha manaatii waliigaltee dhabanii karaa farda beetiitiin addaan ba'aniiran. Garuu ijoollee 2 qabaa. Ijoollee 2 irratti dhiisteeti kuttee siin bira. Ergasii booda si fuudhee ijoollee tiilee naa guddisaa. Yoo barbaadde saraatinyaa biraallee sii qataree wal fuunaa naan jedhe. Karamati barbaaddee wal fuunee wajjin jiraannaa naan jedhe. Ani amanuu hin dandeenye. Saraatinyaa ta'a jedhee biyyaa ba'eeti madaamii ta'e. Amma saraatinyaa biraallee naa fideera. Garuu ni kaan godhanne itti yaadaa jedheen. Saraatinyaa biraa fide itti yaadaa jedheen. Saraatinyaa biraa sanis akkumaan jedhe isa fide. Ani taa'eetumaan si ajajuu qofaadha. Ijoollee isaanaan kabakkabaaf akka ijoollee xiyyaatitti garaana nyaatti. Qindamoo dhiibbaan narra gahuu jiraa jette obboleettiitti. Arabatti yoo heerume dhiibbaan narra gahuu jiraa. Eega walii kaniyyuu biyyaansi ji'a 5 haadha manaatii fi abbaa warraa tan duraa jechuudha. Jaartii isaa ta duraati. Haati manaa sunis baay'ee na jibbiti. Amma waan kana yoo dhageettan irratti rakkoo geessitti waan jedhu sigaatii keessa jira. Inni wanna fedhe haa ta'u si fuudhee wajjin jiraanna. Yoo barbaadde wal qabanne illee biyya keessanillee dhabdee deebinaa naan jedhe. Ani dammoo itti namanni hangamma itti heeruma moo hin dhiisa. Mee maatii keessanii maatii kan keetiin naa dhiyeessi. Namni wanti akkanaa irra ga'ee jira. Namni wanti akkanaa kun qonnamee galmaan ga'ameef hin jira. Mee naa gaafadhoo naan jette obboleettiin tiyya. Habiibtii aagibi. Aagibi. Birri yoo sii kenne yoo si akka bakkabe yoo si halaalfate baankaalii heerumaan jiran hima araba dhiisi. Araba amantii ofii jabeeffattu dhiisi. Garuu arabni gizee sikkaatee jechuudha beellaadhaas yoo raantii isa beeke. Garuu achi nama jaalannaani nama jaalatan. Ijoollee tantee tana yoo deettee ijoollee sirraa fudhatee gara biyyaatti si darbuu danda'a yoo loltani. Kaansilsi godhee jechuu akka biyya kanaatti seenne. Akkas akkan taane dammoo ka godhullee si ka godhuu danda'ullee si. Asumaan dammoo warroonni rakkoon adda addaa. Rakkoo maatii bira daladdanii yookiin mana keessatti wantoonni tokko jechuudha. Isin mudatu yoo ta'e aappii wayiin jira aappii san gabbuufadha. Kaampaanii barbaaddanii fi biiroo barbaadan irratti akka isin bilbilattan akka isin gargaaru jira. Aappii san namatu na erganallee anfi kiyyaallee ilaalee jira. Nama fayyada aappii san gabbuufadhaatiin warroonni rakkoo keessa jirtan kamuyyuu isin fayyadaa. Akkaataa itti gadi buufattanii itti fayyadamtanii immoo viidiyoodhaan hanga dhumaa laalaadhaa itti fayyadama. Rakkoo kamiyyuu isin mudate aappiin sun isin gargaaraa jechuudha. Kanaafuu isinillee koomentii jalatti barreessaa fi maaltu isiif mala haa itti heerumtu moo haa dhiiftu. Inni bittaa gabaa mana mimtiin wallahi laazim astaayit iyyuutti kennuun barbaadu itti heeruma dhiira Oromoo tokko araba wayyaa. Ijoolleen rakkoo keessa jirtan pilistoorii keessa. Wanta akkasii hin jiru. Arabni gosa qabaa, saba qabaa, biyya qabaa. Arabni kaddaamaa fudhachuu danda'u tokko zim jedhee kaddaamaan fuudhu. Arabni nama fakkeenyaaf sila dalagii dura jedhee fidate. Arabni akka biyya keenyaatti miti. Arabni fira hin qabne hin jiru. Arabni obboleessa abbaa hin qabne hin jiru. Obboleessa gosa qaban jirree. Hin eeyyaman. Gosatu biyyaa baasa yoo inni kee kaddaamaa fuudhe. Maqaan balleessite jennaan zariin isaa wanti ta'e guutuun itti dachaaniiti biyya balleessan. Wanna akkasii soba yoo ta'e illee rukutata. Ulfeessuufaa danda'a ulfeessiifaa biyyatti darbuu dhoksee wanta akkasii ni jira. Garuu daarektii bahee jaartii isaa ari'atee arabtittiin duraan fuudhe san ari'atee kan kaddaamaa Itoophiyaa kana fuudhe jechuun kun oduu sobaati. Qalbii namaatti illee waan gadhuuf natti hin fakkaatu akka kootti jechuudha. Maaliif wanta akkasii kun piraankii fa'aa wal godhamuudha malee an gama kootiin dhugaadha jedhee namanu isinoo mee waan kana dhugaadha jettanii amantanii ani namanu. Arabni fuudhee kana namanu ani ifa mana godhaati.